Daawwattoota keenya akkuma argitan kana SPS yookaan immoo Smart Police Station yookaan buufata poolisii nammaleessa jechuudhaan kan poolisiin federaalaa hojii jalqabsiise keessa jirra. Iddoo kana namni hin jiru akkuma argitan poolisiin hin jiru, wanti barreeffamu hin jiru, galmeen taa'ee hin jiru, hundumtuu duwwaadha. Maarree kanatti kallattiidhaan bilbili jechuudha. Kun immoo start feeling and insert ID jechuun immoo faayidaa asitti galchitanii waan barbaadan eeruu kennuu dandeessu jechuudha. Asimmoo Nearby Police Station buufanni poolisii naannoo kana yoo jiraate kan jedhudha. Itti buuna akkuma argitan kunooti waajjirri muummee iddoo kana jiran jechaa jira. Kanaan achitti wanti magaalaa Finfinnee keessa jiru Kaazaanchiis yookaan Qarsaa iddoo si barbaadan hundumtuu asitti argama. Kanaafuu kana duubatti deebistanii immoo iddoo kana gaafa dhufnu afaan barbaadaniin akka tajaajilamtan immoo taa'eera. Afaan isin feetaniin kan isin tajaajilamtanii kanaafuu asitti afaan filachuudha. Afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigraay, Somaalee jira. Kanaafuu kana keessaa filannee tajaajilamuu dandeenya jechuudha. Afaan jijjiireeraanii kunoo afaan Oromootiin naaf fideera jechuudha. Buufata tajaajila poolisii ammayyaa teekinooloojii irratti hundaa'ee kan fayyadamtoonni ofiin tajaajilamuu danda'an tajaajila poolisii hawaasaaf salphaa saffisaa fi mijataa gochuudhaaf kan qophaa'edha kan jedhu afaan Oromootiin naaf fideera. Kanaan boodagaa akkuma magaalaan smart taatu akkuma teekinooloojiin guddataa dhufu akkuma yeroo wajjin yookaan immoo jabana wajjin teekinooloojiin tarkaanfachuun barbaachisaa ta'e poolisiin federaalaa Itoophiyaa yeroo yerootti nageenya eegsisuu dabalataan yookaan immoo ayyaanota addabaabayitti kabajaman adda addaa bifa smart ta'een teekinooloojiin dabalamee akka hojjetaa jiru dabalataan immoo kunoo Smart Police Station yookaan buufata poolisii nammaleessa haala kana tajaajila hawaasaaf akka oolu qopheessee jira. Itti fayyadamaa haalli salphateera, saffisaa ta'eera, nama wajjin kana booda abaluu seeneera, abaluun seenu jedhanii nama rakkisuun hin jiru waan ta'eef ofii akka tajaajilamnu kan nu qophaa'eera.